maqaa isaanii isaantu isinii hima Kaayiroorraa dhiyootana dhufanii yoom akka dhufan akkamitti akka dhufan hiree akkamiin akka dhufan waa'ee isaanii wal qabatee dhaamsa isinii dhaamu qaba. Alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawwattoota keenya kan fagoo fi dhiyoorraa nu daawwachaa jirtan kallattiin amma bakkitti argamu qabdi san keessa kuni tokko maqaa isaan gaafatina malee dachiin akkana bari meerra kee ummata subhanallah oromiyaa jechuun nama dandeessanii warisinna warri hinaaftan oromiyaa jechuun waan himaltani kunnoga arra keessummaa cimaa jabaa nama biyyatti barsiisaa ture. Assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.